السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى وقاقيسن إن شاء الله رمضان كان ربنا ما نكان سو مجلساتي أرجت نهاتاسي سو نما رمضان قبل ربنا واتاسي سو نما كبي سو مي نكان سو مجلسات ترجتي جدو ربنا نهاتاسي سو سنين جديرا بقى وقاقيسني أسبيزا رمضان ergamuunis bitamees kan ajajattan bitamee xumurame waliin gahee isinii ergamaa jira. Alhamdulillah tartiibuma tartiiba isaatiin isiniif ergamaaraan isiniin jedha. Tamriin illee galeeraa torban darbe keessa galee viidiyoo isinii waraabne malee qaqqabe. Kanaaf warra ajajattan hunduma keessaniif iyyuu qodaan keessan jaahiza ta'eera. Garuu tokko tokkoon viidiyoo gochuun hin mijatu. Baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha. Kanaaf inshallah waan ajajattan hundumayyuu nagaan hundinuu tokko keessaan hir'atiin tokkos keessaan hir'atiin maatii keessan bira isiniif gahaa. Garuu tokko tokkoon viidiyoo gochuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Bitanii waliin geessisanii ammas akkas godhanii viidiyoo godhanii ammas erguun namaaf hin qaqqabamu. Kanaaf yerootti isinii qabsiisuudhaaf immoo viidiyoon hin mijatu. Namoonni bakka dirqamame chaakoo viidiyoo godhinaa ergi jettanuu asumaanuu dhiifamaa hin mijatu. Waannaan tartiibaan wanti isin ajajattan wal gahee seeraan maatii keessan bira isinii gahuudha. Wanta dhaqeef dhiise baruu barbaaddan immoo maatii keessanitti dawwaltanii kana kanaan ajajee kun isin bira qaqqabeera jechuu dandeessu. Kanaaf viidiyoon as biratti dirqama natti hin fakkaatu. Maaliif yeroo wajjin deema wanti hundinuu akkasii. Kun akkuma argitanii kun asbeezaa gwaddeenyaa nama lamaati. Kun garbuu qincee garbuu jechuudha. Baaqelaa maashaallah shuftuu qulqullina isaa, sukkaara, barbarree moolaalaa maashaallah tabaarakallah. Yaa urgaasaa barbaricha barbarree kiiloo 5 qabanii kun akka argitan marta barbarree tu kaameraa keessaan isinitti dhufe ergaansa jechuudha. Asbiras kunoo zayitii qabu. Zayitiin baay'ee tokko dabalee tamrii kan jiraanii kuu hiikamaa fideen isinitti agarsiisa. Tamrii baay'ee tokko bareedaa ta'e anu fi kooti kaartoonii isaa baneen tokko keessaa fuudhee kee qammaseen ilaalee isinii bitaara jechuudha. Kan alanaati erga oomishame tamrichum tireef ji'a 3 jechuudha. Kan bara kanaati. Kunoo tamricha laalaa ofii kooti hiikee qammasee ilaalee jechuudha. Tamrii baay'ee tokko bareedaa ta'e badaa bareedaa isaati wallaahi tamrichi maashaallah. Nagadeen baay'ee tokko rakkoodha. Nama beekan yookiin namoonni biraa yoo bitan malee tamrii turaa tamrii barritti darbe maal baasanii gurguru jechuudha. Yeroo ramadaana kana keessa wanti hundi jabaataa qodaan illee dhabamaa wanta nama hirkatta fi baasanii namatti gurguru. Inni turaan goggoge inni turummoon goggogaa achiin hirkan nama dhukkubsaa. Isa kana garuu lala kun akkuma argitan expired isaa isinitti mul'ata miti. 2025 gaafa ji'a 11 keessa oomishame. Kun 2027 gaafa ji'a 11 dhuma jechuudha. Kunna reef erga oomishame ji'a 3 geeraaree akkasii na kan bara alanaati jechuudha. Akkasii baay'ee tokko bareedaadha. Asumaanuu namoonni ramadaana jala geera ramadaanni dhugaadha. Garuu namoonni ajajachuu barbaadan dafaa ajajadha. Isiniif qaqqaba jechuudha inshallah. Akkasii waan akka shorbaa kana waanuma akka mana keessaa kana dafaa ajajadhaati isinii qaqqaba. Yoo ajajachuu barbaadanii lakkoofsa obboleettii kooti duwwaa 941 duwwaa 917 82 1937 duwwaa 9 17 82 1937 daraartuu jedhaatii seefii godhaatii dhaqaa dubbisaa itti ajajadhaa. Dafaa birriitti ergaa akkaawuntii isinii ergitii hin bubbulchinaatii. Yoo bar dubbistan baruma birriitti ergaatii hin bubbulchinaatii isiniif qaqqabaa isiniin jedhaa. Shorbaanis tamriinis wanti hundinuu haaraan galeeraa. Isiniin namoonni ajajachuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha inshallah.
isiniif qaqqabsiisna inshaallah jechuukooti. Asbeezaa qofa yoo ta'e wanta biraa yoo dabalatiin waanuma akkanaa qofa yoo ta'e isiniif qaqqaba. Waan akka meeshaa waan akkasiin dabalinaa malee. Inna asumaanuu namoonni akka tilmaamumaan birrii argachuu barbaadanii gatii isaa yoo bicate asbeezaan kun erga bitame torban lama wayii ta'eera. Waan akka shunkurtii waan akkasii tureef bitame malee fi tamirii tureef bitame malee wanti biraatu tureera. Maaliifuu akkuma bicuu tilmaamaa isinii mijatuttan isinitti magatii. Fakkeenyaa sukkaarri kiiloon meeqa? Sukkaarri kiiloon 175. Misirrii isuma hammaan isinitti maasuma kaleessa dheengaddaa kana birrii 260. Kun birrii 260. Kun birrii 250. Ani binne yaa'u daraartuun bittee gatii isiin gaafataa jira jechuudha. Soogiddi meeqa kiiloon? Soogiddi callaanni kun birrii 40 kiiloonii. Zayitii isuma hammaan isinitti maa zayitiin birrii 2100. 5 leetiriin kun fasaashin jechuudha. As biratti mokoroonii meeqa kiiloon? Birrii 160 mokoroonii kiiloonii. Paastaan birrii 120 fireen tokko jechuudha. Andenyaadha boozii fi okkeedha andenyaan. Kun immoo qincee garbuu kan shorbaa jechuudha. Kiiloon birrii 180. Kiiloon tokko jechuudha. Kana kiiloo meeqa akka barbaadan baay'isuu dandeessu. Yoo farasillaa ta'e kiiloo 17 baay'isuu 180 ittanii baay'istanii tilmaamtanii birrii argattu. Baaqillee yoo kiiloon baaqillee birrii 170 kiiloon tokko. As biratti qullubbiin birrii kiiloon tokko birrii 200. Shunkurtiin kiiloon tokko birrii 50. Maashaallah rakasa ammatti akkanumaan itti nuuf afuufu. Akkasii kunis egaa asbeezaa wal fakkaataadha. Tamrii isinni waannaan tamriin kan jara duraa kan bitame birrii 2000 kaartooniin tokko jechuudha. Birrii 2650 bitameef hamma garuu dabalee jira saammaa hin barreelasa hedduu kana nuyi bicuu bubbulleerra erga binneessa kana torbii akkuma inni galee hin binne jechuudha. Tu bakka hundaan galee hin binneessu dambina keenya bira galeennaan. Inna isiin tokkoon kun immoo birrii 350 taatila. Namoonni tokko lama maatiidhaa bituu barbaadanii birrii 350. Kaartooniin immoo kaartooniin firee meeqa qabatti warreettanii? Inna kaartooniin tokko isii akka kana 8 qabata. 8 qabata. Tokkoonsi isaa 350 taati jechuudha. Garuu yeroo nuyi kaartoonii keessaa hiiknee akkas jenne malee jarri immoo tokkoon baasanii gurguranu hin waddalsiisu. Akkasi nu waldaneessinee binna gatii ta'ennaan namoonni fireesii akkasitti barbaadanii isa darbe gaalaa yoo naamma ta'e dabaluun nisu 2800 waan akkasii ta'uun nisu garuu tilmaama laa kun nuyi akkuma jimlaatti bakka jimlaatti kaartoonii danuufuu nagatii ta'ennaan akkasii gatii amma asii achi gaafattanii gatii wal dhabuu danda'a. Akkuma wanti hundi wal dhabuun gatii qofa madaaluu miti. Qulqullina isaa barakam oomishamee saandenyaadha moo isa hulattenyaadha akkuma isinitti mee maqaan isaa alnuur saandenyaa ta'e ka'ee turaa fi as dhiyeenya ta'e irraan gatiin isaa wal dhaba. Akkasiin isiniin jedha inshaallah haala kanaan tilmaammadhaatii isii dubbistanii akkaawuntii irraa fudhattanii waan barbaadan sagaleenis ta'u barreeffamaanis ta'u itti ergitanii utuun bubbuliin isiin daftee isinii deebisti. Galgala isinii deebisti. Maaliif guyyaa gabaa oolti gatii ta'e jennaan. Isinis daftanii deebistanii fi akkaawuntii itti ergitanii isinii qaqqabuu danda'a. Dafaa ajajadhaa inshaallah. Du'aa argadhaa maatii keessan irraa isiniin jenna.